Alaabaan an jaaladhu alaabaa tana. Alaabaa abaa'ooti jechuudha. Na fakkaatti eenyummaa kiyya ibsiti. Hiikkaadha qabdiis hiikkaasiitiin beekaasi. Waan inni hiikkaasii beekuuf hin jaaladha. Goottan hedduutu irra wareegameessi. Dhiiraa dhalaan ayyoo abboon. Isinuu dhumarra taa'ee danda'a kan alaabaa tana irraa agarree jettanii hiitan. Viidiyoon qaaniin beektu bara. Okay. Jirumatii keessatti eegaaniif bare Oromoon bara dargiitis karaa asmaraa kana gaafa warra Eeltiraatii wajjii wal loluu turan dargaggoota Oromoo hedduutu irratti harca'e. Hedduu irraa harca'an gandaaraan itti ilaalladhee akka jiran ijoolleen hiyyeeyyitti heddummaattee jechuudha. Bara dargii warra shaabiyaa kana wajjii gaafa wal loluu ture. Deebi'ee gaafa wayyaaneen baadiloolee baadimeessanis ilmaan Oromooti har'a nyaadhame. Arraas ka qophaawaa jiru sanumaana fakkaata. Naannoo biraa keessatti hoggaa bal'inaan nama milishaa guuran hin dhageenyu bakka odeeffannurraa. Lakkoofsa Oromoo xiqqeessuudha moo ka barbaadame immoo dargaggootuma Oromoo kanaahu ijaan arkuu jibbanii laata. Warri OPDOtu maaliif OPDOonni sodaatti dargaggeessa Oromoo especially nama amma 30 gadiin sodaatti maaliif wanni ijoolleen Oromoo goote hotteen isaanii 2018 dhaabbatte san hin goggoyne jechuudha jiituudha. Kanaaf amma dargaggoonni Oromoo Somaaliin ni agartan daangaa isa warri Ogaadeen naannoo cinaasanitti waan godhu jiran warri isaa dirruma dhawaa keessaa dhufanii shamarree Oromoo ta'uu dhufa qabdu ajjeesanii eenyu waan godhaa jiran eenyu jan isin ka waan gootanii jan jechuudha. Hagam takka itti fufa wanni kun akkanatti. Oromoonni ala jiru kunoo maal godhuutu irra jiraata moo akkuma keenya amala keenya kakaleessan hoggaa tokko waa godhu wooma san godhu kaan irra godhu yoo tokko goone je wal durbaa garagalanii maaswaa walirra godhu kan for how long you gonna continue like this hanga yoomii fi waan akkanaa kana itti fufnaa jechuudha. Akka ummataatti akka nama biyya bilisa qabu jirutti Oromoon yoom waa godhuu danda'a. Mataa nama dhukkubsan keessaafuu dargaggoota dheengadda naannawa carcaritti naannawa Oromiyaa Harargee dhiyaatti kasi baasanii liyyuu hayliin abiyyaa matakasirra shantesan sammuuti yana tuqe. Maaliif haati Oromoo fincila qeyroo keessatti ilmaan si hadhabde imimmaan hin goggoyfanne. Arra mootummaan kun wahuma kadeetii PLF wajji godhuu ture itti fufee godhu jira jechuudha. Laata maal godhuun nurra jira? It makes me worried. Hegereen Oromoo nama sodaachisaa jechuudha. Ummanni keenya akka ummataatti ummata meeshaa maleeyyiidha. Garuu warri nu balleessuu deemu faannoon afaan adda addaa dubbattu gatii Oromiyaa barbaadaniif hidhatanii jiranii jechuudha. Oromiyaan sa'a aanan isaa hin guune. Sa'a aanan hin guune jechuudha. Lafa qabeenyisi irraa guuramee hin dhumne jechuudha. Eeltiraan ta'achi baheettus lafa Oromiyaatiif ija dhiibdi. Warri Ogaadeen lafa Oromiyaatiif ija dhiiban, isa lafa Oromiyaatiif ija dhiibanii jechuudha. Maaliif jarriniin an dhawe kun dipendensi Oromiyaa malee jiraachuu wati hin dandeenyeef jechuudha. Kakaan heera kiyyaan asii kabajadha jee dhiitu dirreen dhawaa teenya jee alaabaa biyya biraa fidee biyya takka keessa leellisee hagas takka Oromoo maal na goota ja'an jechuudha. Kaan taatu daangaarraa waraana isaa itti bobbaasee ka Ogaadeen Mustafeen ilmaan Oromoo ka fedhe fixaa jira. Namni irraa dubbatu hin jiru jechuudha. Gariin nama ummata dhumeef dubbachuurra Prime Ministerii protect godhan. Biyya nuti jirru kana keessatti ummata ka protect gootu. Ummata. Ummanni waan cufa dursaa jechuudha. Waan cufa dursaa. Ummata sifilate ummanni saniin jiraanne namni sifilatu hin jiru jechuudha. Garuu ummanni Oromoo vaaliyuudha dhabe biyya san keessatti gatuma dhabee jechuu barbaadeeti. Kakara kaanii wameedduudha agarraga waan agarru tanaas dhageenyeetis nuu agarreetis calin jennu rabbi nu uume rabbiin nama godheen nu uume sammuu nuu kanne ija nuu kanne gurra nuu kanne.
warri Oromoodha kakalee waliin qabsoo godhu turan 2008 booda namu bakka dhaqee wal agarree jechuudha. haa ta'u eega wal didamee adda bahamee namu political view isaa qabate akka ifii fedhutti biyya takka keessa jiraachuu danda'a. Rakkoon biyya sanii keessaafuu mootummaa kanaa guddaan warri qabsoo Oromootii fi hogganoota Oromoo irratti ganama galgala jibba oofu kun tokko warra gaazexeessitoota JF yaamu, lamada warra aktiivistii JF yaamu, warra miidiyaa ala kanaa irratti bara dheeraaf baroodaa ture, kaan ammoo warra qabsoo keessa turre JF yaamu jechuudha. Warroottan kun they are Western citizen biyya alaati jechuudha. Citizen biyya alaati. Dhaabni tokko gaafa ama 20 ama 30 ama 10 keessaa baate naan ta'u jettee arra garuu mootummaan kun ilmaan ganda keetii waan ta'eef isaan jala dhokattee hogganoota Oromoo kabiraa attaa godhu maaltu fide. Mootummaadhaan walitti dhaadachuunis ni jira. Ka Oromiyaa bulchu jiru ilma ganda kiyyaati, ilma abaluu kiyyaati. Nutiitu arra taraa qabaa akkana isin goonaa jettanii hoggaa Oromoo irra dhaadatan. Xiqqoo takkallee isin hin qaanfachiisu. Xiqqoo sheemiin qabdanii. Sheemiin qabdanii. Dhuguma rabbiitiin jedha. Maaliif gariin keenya wal beeyna, qaamaanis wal beeyna. Ka qaamaa waliin beeynes bilbilaan wal beeyna. Maaliif Abaa orratti akkana duuluu isin barbaachise. You know what isin abaarsa abaa waan qabdaniif hin milkooytan. Obboleessi angafni yoo nama abaare namarraa arkata. Haadha abbaan yoo nama abaaranis namarraa arkatu. Abaarsa abaa qabdanii bakka takka hin geessan. Okay. Buhoo keessan silaa gabbaasanii hedduudha haragaan jiru. Garuu mootummaa if duuba keessee anshimeen ganda kiyyaa protect na godhaa. Oromoota gartee dhaaba siyaasa adda addaa qabu. Kanaannawa seentara anteeni seentara ala jiru kana akka fedhettiin attaa godha yoo jette yeroo numa dhufti namuutiifuu. Garuu gatii lafti tuulama jiddugala Oromiyaa taateef gatii burqaan siyaasaa biyya sanii maashinni yookaan injinni siyaasaa biyya sanii jiddugala saniif hogganamuuf. Ani jiddugalattiin dhaladhee nama biraa kan fedhe irratti irra baxraan jechuun ati gadhee ta'uu keessa agarsiisaa jechuudha. Mataan isin deemtaniin qafoodha. Qaamni keessan akka jiru taguugaa jechuudha. Maaliif gariin kee ganna 20 eegaa abaa'oo keessaa baate. Wayii ijoolleen gaafas dahamte arra fuute arra maaliif haareetti abaa'oo irra dhaadachuun si barbaachise. Wayii. Garin keessan citizen Amerikaati, garin keessan citizen Kanadaati, garin keessan citizen Holland, anywhere. Rakkoo biyya sanii rakkoo nagaa katee jiru warra citizen biyya alaa qabatee biyya keessaa akka fedhe namaan jechuu jiru jechuudha. Mootummaa kana silaa warra isa faarsurra warra isa abaaru silaa dhaggeeffatee gaariidha. Warri isa abaaru sirraayif isa abaaraa jechuudha. Warri isa faarsummoo lubbuu qulqulluu galaafadhuu jedhaniiti isa faarsanii jechuudha. Qaamni amma abaa orra duulee mooraa miidiyaa adda addaa irra yaa'u kun qaamuma kalee daadhii galaan nyaatee bara. Eenyuun nyaate daadhii galaan? Isinuma nyaatee miti. Eenyuun nyaate battee urgeessa? Eenyuutu taa'ee danda'a ol darbee shalab godhee kaa? Isinii miti. Oromoon biraa maal isinirraa expect godharee? Sila waltuttuquu baattanii rakkoo siyaasaa warra siyaasaatiif dhiiftanii gaariidha. Rakkoon siyaasaan abbaadha qabdi. Okay? Yoo ala kana dalagattee jiraachuu dadhabde nama arrabseetiin mindaa mootummaarraa fudhadhaa jechuun I don't know kanu kamitti karaalamu jechuudha. So anuma ajaa'ibsiisnaaniin kana dubbadhe wahuma na ajaa'ibsiiseefin kana dubbadhe
jarattiin tun yoo arra mootummaan kun jijjiirame nyaapni kanarra hamaa dhufellee nyaapha sanii hojii dhaabbatanii Oromoo irra duudanii jechuudha. Amala waan ta'eef. Okay. Amma silaa namni mataa buqqee guddoo qabu itti dhimma baasedha waa hedduutti. Maaliif achi keessa waa hedduu kollektii godhuu dandeessaa miti. Garuu buqqeen hangas guddattu hoggaa qullaa taatu gatiin qabdu jechuudha. Emiti. Kanaaf silaa warri mootummaadhaaf hin jiru kun so called mootummaa warra citizen biyya alaa qabaatee isin jala seenee ganamaa galgala du'a namaa waan ni godhu kana silaa seeratti deebiftanii gaariidha. Amma jaarmeen siyaasaa biraa abbaa ostaanaan kaafaa'oo namni deeggaraan isaa yookaan miseensaa tokko paaspoortii biyya alaa qabu yoo achi keessa dhufee waa isiniin jiru immediate fuutanii ol darbitanii jechuun mana hidhaatti. Maaliif fair imbalance hin jiraanne? Maaliif walqixxummaan hin jiraanne? So xiqqoo silaa naamusa itti gootanii gaariidha. Kabira bakka irraa jalqabanii bakka itti fixaniitu nama dhibaa teenya tana. Namaas yaaddeessaa namaas dhibaa jechuudha. Meemma karaa dirree dhawaa kanatti hin gaddeebi'a takka. Karaan dirree dhawaa kun dirreen dhawaa tun lafa istiraateejiidha. Very strategical city. Magaalaa bareedduu nama hawwattu magaalaa qilleensisii bareedaa. Karaan isiin itti baatu hedduu Jabuutii, Affaar, Soomaaliyaa, Zeelaa karaa hedduudha jechuudha. Magaalaa qubsuma naggadaa magaalaa jabduudha. Magaalaa dhaloonni namoonni magaalaa dhaloonni namni keessa dhalateellee dhugaa qarooti. They're very visionary jechuudha. Ummata faxina ummata dafeeka faxina waa maybe qilleensa isaatirraa ta'uu mala. An hedduun jaaladha qilleensa dirree dhawaa jechuudha. Maaliif dirree dhawaa tanatti alagaan ija dhiibdi? Maaltu arra immoo akka isaan kana godhan godhe? Dhugatti dhalattootuma naannawa san jiraatuutu waan kana oofu jira moo humna biraatiitu duubaan jira? Gaafa dhagaa abaarsaa tokkochi kaayyatan dhagaa abaarsaa kakunommaa warri Zeelaatu dhagaan kun abaarsa qabaa rabbi hojooliin nama buusaa hin fiddanii wanni kun seera rabbiitii wal nama lolchiisaa jaanii didan isin kaayyattan san yeroo san alaabaan tiyyataniin an jaaladhu jechuudha. Antaniin an jaaladhu alaabaa baa'ooti na fakkaatti jechuudha. Alaabaan an jaaladhu alaabaa tana. Alaabaa baa'ooti jechuudha. Na fakkaatti eenyummaa kiyya ibsiti. Hiikkaadha qabdiis hiikkaasiitiin beekaasi. Waan inni hiikkaasii beekuuf hin jaaladha. Goottan hedduutu irra wareegameesi. Dhiiraa dhalaan ayyoo abboon. Isinuu dhumarra taa'ee danda'a kan alaabaa tana irraa agarree jettanii hiitan. Ofiidiyoon kaan hin beektu bara. Okay. Gaafa alaabaan biyya Jabuutii dhuftee dirree dhawaa keessa akkasi guuttee dirreen dhawaa ta'iisaati jedhan. Mootummaa federaalaa taanaan mootummaan isteetii Oromiyaa maaliif use? Akkamitti use? Biyyatee biyya maappitee keessa jirtu that's your sovereignty ta'e qabdu ummata kee jiraatu gaafa akkas godhan maaliif uste? Silaa dargaggoonni san dargaggootu Oromoo tahanii alaabaa tana harkatti arkanii opiidiyoon silaayis waan nyaattu malee waan gootuun beektu tokkoon isaa lubbuun hin galu jechuudha achitti. Biyya san keessa second citizenii fi first citizeniitu jira jechuudha. Kanaatu jira biyya Itoophiyaa jaansan keessa. So kana cufa maaliif hin kaase? Jarri san eega gaafas lafti tun lafa teenyaa ja'ee aadan allaalee ol bahee biyya teenya ta'ama 500 dura nurraa fudhatamte deebifanne jeesan namicha akkas jeesan qeensa irraa murtanii yookaan mootummaa dhiyeessanii seera dhiyeessitanii akkami biyya